Nagaya. Inni daan namni biyya kanaan baajee yaadu ni jira jetteeti. UN cufamee jira gisee fedhanii banan gisee fedhanii cufa. Namni Maal seete maakii teenya nagee maal seete ummata keenyaatutu UN ni balleesse beeke. Gaafa zamanaan UN na fuute maallaqa naa kafaluu turte UN anaaf. Hoteela naa kireessitee maallaqa keeshaa shilingii 3,000 maallaqa Keeniyaa naa kannanii hoteela naa kireessanii akkasitti ama 3 ama 2 fi baatii 9 baatii 10 takkaa fi guyyaa 9 ta'e. ati duri reessun amma bari biyya tana bar namni Suudaanii balleesse maallaqaan hooree namni keenya saniitu balleesse. No, Mikey. Amma maandeeta argachuudhaaf amma doolaara 500 yoo kannite malee doolaara 1,000 yoo kannite malee maandeetan argatu. Keeniyaa Ugaandaa di fuddu amma Ugaandaa. injiru as maallaqaan argachuun amma akka Keeniyaa sanitti injiru as maallaqaan. Mikey, yeah, barbaada. Ugaandaa doolaara 800 maandeeta intiyoota kaabbitee maali? Baay'ee qoy. Maallaqaan bitachuu waan bireedha. Biyya tana maallaqaan hin jiru. Keezii tantee yoo keessaafuu andireejii taatee fa'aa fi keezii bireeddu yoo qabaattee jala deemattee barnoota isaanii kan fudhattu ta'e siif kanan si galee garuu akkasitti hin jiru. Amma Nasraa Gursum jettee yaani sanis Kaayirumarraa baatee mi Jarman kana himte? UN-dhaan deemtee mi? Laal amma gisee biyya san dhayitella advanteejii guddaa qabdi. Waan namni UN dhaqe advanteejii guddaa qaba biyya faranjii kana keessatti. Mootummaa si gargaara, mana si kannaa, waa hunda si maal godhe duuba anka dhumaa wayii si kanna xiqqashuma si kana ta'uu baate akkuma. Akkuma dalagaa takkaa boodaatii ilaa zalaalam saddaqaa jala teessaa. Egaa saniifuu egaa rakkoo miti. Ani amma akka kiyyatti UN hin bahe. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Keessaan dubbisi qaamaale akka namichi yoo gartee wanni hundaa'u as gubbatti gannaysisistee bara isiin dhayxe guyyaadha. Maaliif waan akkana kana hin qusattan isa mucootana isin? Mikey. Nama aarsitan dhugaa rabbii. Isin ijoollee yoo taate akkanatti nama meeqaas jala taa'ee information isiidhaa guurrata. That's fine. That's fine. It's okay. No, it's not really because you know what? I know, but namni waan I know akkanas it's okay. dubbisu fedhu keessaan isaa dubbisu. Sila Kaayiroo waan akka UN maarree kana gartanii namoonni odeeffatan gurguddaan isirra lafa bulee ni jira. Garuu waan gartee jiru isiitii fi waan akkanaaf feetu waan daree Yeah, in dubbatin online irratti waan akkasii. Sadiin bu'aane. Garuu Ati amma Kaanadaa jirta muciyyoo sana. isti obsame baay'ee obsame. No, Mikey. Sidaanu amma Kaanadaa jirta. Waa'ee dokumentii isiidhaa asirra naannaa sawinaa fi waa'ee UN maarree fudhattee ol fudhattee gaf fudhattu. Isiin hin beektu. Amma Kaanadaa jirta. Rispoonsarii Kaanadaa ni ba'a maan goone. Maaluma godhata isa? Biyyaati. Bakka dhiisaa ammoo wanni jeenaati bakka. Waa'ee kanarratti hin haasawinaan isii. Waa'ee gaafachuu yoo barbaaddan namni gurguddaan ni jiran kanarraa isiniif deebisaa kan nu danda'u keessaan dubbisuu ni dandeessan. Bakka loliin maqaa dhiisaa rakkoo. No, nama aarsan kaabar maal taate jala taa'eetiin dhaggeeffachuu dadhabe. Galatoomee aboon ol naquudhaaf. Ime Mike. Intiniin hin jira, carraan hin jira shii. Jira. Carraan jiru tokko obsi baharii callisime yeroo tokko. Mutii godhe please. Carraan jiru tokko it is called corporate. Corporate jechuun namni shanii walitti dhufeetu invitationii si erguu danda'a. That's it. It is called corp invitation for refugees. Yes. So ati biyya sanaa ba'uun barbaadda taatee IDUN qabda yoo ta'e korpii sana irratti hojjechuun hin danda'ama. It is not that much hard. It's not hard. Nama gargaaraa irra waanta ta'e. Maallaqa timbaaftu waa takka timbaaftu. Is it free? Okay, isii duuba bilcheessitanii waan akkanaa kanaatu jira jettanii isii tana nuuf dubbisuun gaarii moo akkam? Jechuun kiyyaati. Namni qaafii amma mucoota na karaarra keessan jechuudha. Isis tingilaal. Pablikitti illee haasawanii. Ati faan bakar ati dubbiin ta'e wanni taate diiteela taate beekte dubbachuun gaarii laakiin diiteela keessa seenanii
takkarraan ka kudhanii nama lakkoofsisiisan. Waan qabu. Iji uguun nama boochuu dhagayi oguu garaan nama booyu iji imimmaan hin dhabdu. Silaan nama taatanii silaan nama taane hundinuu yoom qilleensi nu isii tuqa. Rashida. Rashida jeebo. Ati amma fakkeenyaaf Kanada jiraatta. Ati khadiiteela nama odeeffatu usin sinjee barne Maaliif usaan waliin odeeffatan usinaan jechuun dandeessuti. Keesaan dubbisi gaa. Ilmootatti usin joo diiteela Maayikii faaloo na godhe. odeeffachuu jirta Maayikii faaloo na godhe. Paabliika namni Oromoo cuftitti faayida'uu qaba. Maal faayidaa? No. Itti faayidaawwan faayidaarraa haasa'uunii fi yoomi ati amata meeqa maal kana diiteela jechuun Amata umrii siin gaafanne. personal. Umrii siin gaafanneen. Personaala wanni ati reefuun tana isii gaafattee pablikaaf Darbeera kun amma bakka yaada biraa jijjiiraa yaada biraa jijjiiraa Bakka- warri gargaaruu feetan maayikii karaa feetaniin keesaan dubbisa bilcheessa itti koottaa isin galatoonfan. Yeah. Korpii isa jedhu sanarratti hojjennaa it's easy like salphaa. Thank you. Kana ka barbaachisu. Malee. Akkanaan fedhe hammeenya biraa osoo hin taane nuti ni jaalanna dhugaadhaan namuu waa godhuufi ni fedha garuu informationa isiidha maal dalaguu turte amata meeqaas teesse personaali ilma kiyya. Yaa warra Private hin jiru. Sidaa teenya dhagaye kuni ani uummataan kiyya amma rifuujii keessa taa'eet hin jira amata sadii. Okay, baga baate baga rabbi si baase dhufti nuur bujee taanee dhufnee jenne garuu wanni ani asirratti hin feene. Biyya meeqa baara meeqa dhooyteetti Kanadaa seenteemi anis nutis akkasuma dhooynee dhufneera. Galatoomii ammoo maakii asaatii miti maakii ati private publikitti haasa'uun nasa Bahari wanta ati beekuu qabdu confidential wanta jedhamu jira. Yes, thank you. That's what I want to cover. Confidentially, like file of refugee, your background, those When you come to this confidential. country, how long you been here? Kana chufti Yeah. kami. That's gonna be confidential. But Thank you. gaarummaa maaf godhen intiniif miti. Like, you know, namni waan gaarii maaf. Like, waan nama yaadeen. Ani ammeenyaaf waan Ammeenyaaf. godhe takkan jirtu beekta. Namni immoo adda adda si galamni re. So, we're gonna change the topic. Topic jijjiiraatii nagaa buusneetu nagaa wayyadee nama akka kooti. So, waan nama yaadeen mini bahariini like karaa barbaadinatti natti fakkaata akka ni daaletti. Ani amma yoo dhugaa feete adeero an nama ijoollee shan qabu nama jaartii qabu mucaa tana intala Oromooti jaalalansi biyya tana biyya maqaa keessa jirti achi keessaa bahu isiitiin hawwii jaalalsiifaa qaba malee isii jaaladheetiif isii fuudhuudhaaf osoo hin ta'in. Ani immoo hiree bikka tana harkattu namni kun mucayyoo tana hedduun harkas jalatti fooloo jalaan deemaan maal dhageeffadha waan ittiin odeessitu. Oromoo hedduu lallabaa turte beekte. Lammii gargaaramuu qabdu keessaa. Malee amma ani nama shan keessatti nama shanan koppireen waan godhan kana Atlaantaa amma gana amma dura hin banamne beeka. Atlaantaa Joorjiyaan jira dhaabeera. Okay, atamma anaafati wal agarraa. Korpii jechuun nama shan waanta ta'eefi asuma irraa amma nama lama ta'anii irraa jechuudha. Gargaaruun hin danda'ama. Of course. Garuu like isheenis immoo waan nama yaaddeemini like confidentialiin ishee qabamuu qaba. Rashidaan baraka ilmoo isiitti na dhalteetti us namaan jechuu san hin ta'u beekan. This America man is namni ifiin jiraata biyya tana. Itti deddeebisteeti waan ittiidha. Ati amma Ameerikaa jirtaa miti? Of course. Ameerikaa jirtaa mi? Of course. Okay, is it appropriate to ask her how long she's and when you say yom sentem property? Lucky. Ansan hin jenne. Okay, so khanafin ati mi bar ati jaalalaa fi gootaa fi ati obboleeyyummaadhaa fi dubbista. Garuu nuti ija mucayyoon tuni nama meeqaatu waa'ee isiidhaa yookaan jireenya isii hin jaalanne akka hanga nuti feenu takka. Kanaafuu waan gaafachuu feetan privacy yoo gargaaruu feetanis bareedaadha. I am more than happy. Keesaan dubbisa maakii.
waa'ee isii gaafachuu feenaa nama dhibba afran kana keessa namni dhibbi takka waa lagaatee maaliif beena? Okay, guys. Sani sanillee waan akkasii sani yaanne am dhiifama garuu firaayiveetii